duuneyyuu addaan baafadhaadha. Akkuma san mucayyoon paaspoortii sitti kennamee jennaan iniin akka duute jette addaan bahee jira. Haaleen jirti reeffisii hospitaala keessa jira. Isa booda immoo iddoo biraa deemaa jedhanii iddoo biraa erga deemameen booda nuratti irratti hin dawwalina. Aboo rabbiin sodaan hin argiti badhish. Sabona kan keetiin seeni jalaani sabonaan akkam raasaa sabona hin dawwalin. Namarratti hin dawwalina namni dhimma lubbuu keessa jirra. Guys, hin dawwalin argaa jirta please. Ofiin bootu dubbadha. Itti fufeena sabonaa kiyyaa bibi. Erga saniin booda iddoo lammaffaa waajjira biraa deemaa jedhanii waajjira poolisii ka biraa erga saniin booda nama kanin naguu didanii Nuradiinitu keessa seenee mucayyoon duute mana madaamititti kan duute lubbuun isii darbuunis akkuma jirutti erga mana madaamii duutee gara hospitaala geeffamteen booda amma isa xumuraati gaa Nuradii ol seenee erga Nuradiin ol seenee maalidha isin maalidha isinumaanuyyuu maalidha dhagaafini nummoo warra ollaati achitti nama biyyaati erga saniin booda abbaa manaa qabdii dhagaafini abbaa manaan beeynu Nuradiin hin jedhanii nu olin duunni Nuradiin hin jedhanam siigalee nama tokko malee olin seensan nama erga Nuradiin hin jedhaniin booda abbaa manaan beekuu jedheen Nuradiin abbaa manaan beeynu ani turee jira waggaa 7 abbaa manaa irraan beekuu jennaan Nuradiin maatiitti bilbiliitii addaan baafadhu daniini okay jedhee erga inni akkanaas deebi'een booda namni biraa abbaa mana laqan malee dhugaa jirtu rubba abbaan fedhe waan fedhe haa jiru abbaa manaa jedhee namni biyya galchuudhaaf yaalii godhu ni jira namni prosos godhee jira sa'aatii namichi suni dhufe si bilbiladhaniin inni gaddeebee yoo nu as dhufnu hin bilbilame yoo bilbilame jennaan inni namni prosos godhame inni jira sun egaa abbaan isaa suuti itti dhufama mucaan kun immoo nutti hin dhufne wanni amma mootu yoo ebalu kiyya ebalu kana jedhee garas qabuun jiru Nuradiin azira itti haa guutu mucaan immoo nutti kalaa'uu didee ka prosos godhee akka abbaa manaatitti isa natti fakkaate hanga sila haga galgalaatti ganaadha gama keenya wanni jiru kanuma Nuradii waan itti dabalu qabaannan itti haa dabalu malee akka duute du'a gaafachuu ka barbaadaniif duutee jirti paaspoortii si abdii kana bira jira waan abdiin jedhullee bira teennee gaafannee kakalee galgalallee mi'eessan akkamis hin jetti akkamis bira dhufte eessan si bira dhufte ka jedhu immoo gaafannee jirra erga gaafannee ani isattuu natti fide jedhe mucaa makalee galgalaa san jechu seenaa biyya biraatti irrallee ka fide isa ispoonsarallee ka godheef isa erga saniin booda immoo paaspoortiin isii immoo abdii bira jira kunuun bira jira abdii bira jira paaspoortii qabatamee deemame paaspoortii saniin duun isii addaan bahe namni immoo prosos godhaa jiru mucama sanii jechuudha waan biraa irraa qabate Allah ka jaabaatti mucaan duu yoomi guyyaa kami jechuudha geessan kun Nuradiin itti manu seensanii sa'aatii wajji okay Nuradiin qoture السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديفا ما كايو سن رفع شيف نلي أرجتاني نوت بالبلامات وري بالبلو مثلا كل فنّة بيلما ولين كبر نرد سنة تدوفو في هذا ما كمنا سنة راين فنّة أسمان يونو تريفت أفوت لله سنة جيشوا لله Aye yaada kiyyatti hojii galu egaa ka namni nu ergeessini ergaa keessan fudhannee ganama walii bilbilleeti kan kakaane konkolaataa lamaan deemne nama sadiin addaan deemnan aleenitti wal geenne aleen yoo wal geennu maal goona waajjira poolisii deemna ka jedhu irratti galgala kallattiin kaayamee jira kallattiin kaayamee Tuulama keessa Jimmaan keessa Harargee keessa kaayamee jira akkaataa kaayame sanii namni nu dhufuu qaba marre isaan illee nama nuungoone maal gochuu qabna liifii seenuu qabna ayyee Nuradiin liifii nuu seen aya hin seenee akkaataa kanama argitan sanii inni dubbannee marre Tuulamni dhufanii nullee ka barbaannu Tuulamaa fi Kalifotti sheer nu godha siifan sheer nu godha ganni sheer nu godha jechaa turre egaa rabbi isa ulfeessu Tuulamni nu dhufanii jennaan baay'ee galgalallee barbaannee dhabne ammallee barbaannee dhabne yaa Oromoo isinuu Oromoodha kana yoo akkana ka ta'u taate yoo wanjala kalaaru taate waan biraati isinuu qaama nafa mucattii kanaati
deemaa qulqulleessa yaada jedhu isaan kaasanii jennaan hayyee jennee mucayyoon wayii caaltuu naannoo ani dhufanaan jettee maarreen jirraa kootu jedhanii wanta jirullee dhibee ture caaltuu miti. Amiin yaadadha. Bilbila keenyaa erga jennaan bilbila kiyyallee itti himee achitti dhufuu dandeetta waan jiru hunda akkamiin qulqulleeffanna jedheeni isiin dhufne akka carraa ta'e maaliif akka hafte beeku tabirallee raasalkee marranaa daawwattee turte hanga madaamii ofii na dubbisiisuu geettee madaamillee na dubbisiisan anis akkas jedheeni dhugaa jiru itti himee waa'ee doomuchattiillee itti himee mucalloo bira mucayyoo dhuftee akka taate itti himee reeffa san barbaachaa yaada jedhu kaafnee jechuudha. Naanna'ee deemaa nuuniin jedhe tuulamni kaanee deemu. Yoo deemnu nama hundaan nu galchanii maal goona ka jedhullee amma dhaabannee waliin mari'achuutti geenye nama of keessaaf illee namni sadi haa deemu jedhanii balbalma waajjira poolisii dhaabbannee jechuun gadi jennee dhayyanii nama sadi taanee dhayyu. Nama sadi taanee jennaan ammallee ta'aal jedhanii na waaman keessaa jechuun waajjira poolisiitti paaspoortiin na bira jira waan ta'eef poolisiitti paaspoortii isa waan kenneef hanga xumuratti na fuudhanii deemanii iddoo sadi na geessanii na qoratanii akkamitti dhufuu dandeettanii maal mucayyootii yaada jedhu hunda kaasanii jechuudha. Nutis firooma rileeshinii qabdan bileed rileeshinii qabnu ani ollaa mucayyootii manni kennaa fi manni isaanii bitamaa fi mirga akkana fageenyaadhaan qabu yaada jedhu kaasee anis akka isaan narraa fudhatan taasisee narraa fudhatanii ayyee isiin kiristaana isiin maseeyidha ati musliimaa naan jedhan biyyi keenya ollaan keenya gariin musliima gariin kiristaanaa akkasumaa jedhee beekamaadha. Egaa hin beektaa abbaa beektaa hin beeka abbaa maqaa naan jedhanii abbaa maqaa hin himee obboleessa abbaa naan jennaan mister ibaluma jedhee maqaa dha'ee jechuudha yeroo sanii. Ayyee gaarii naan jedhanii namni waan kana sochoosaa jiru. Ayyee amma maal godhuu qabaree amma bakka isiin jirtu reeffasiisan dhaqee ilaaluu qabaa jedheen. Ayyee waajjira poolisii hospitaala isiin jirtu san lokeeshina nuu kennanii dhaqaa nuun jedhan. Jalqaba hiilii poolisii isteeshinii dhayi. Lammaffaa alheer poolisii isteeshinii nu ergan. Sadaffaa bakka mucayyoon reeffi jiru nu erganii jechuudha. Walumaa galatti maarree nu eeggadhuu jedhan amma aayidii kiyya narraa fuudhanii bilbila kiyya narraa fuudhanii sii bilbilaa jaarsa ta'uu fi jaarsa ta'uu dhabuu kana nuu qulqulleessi maal baatu nuu qulqulleessi naan jedhanii hayyee anillee isinii qulqulleessaa warratti bilbila jedheeni bilbila warraa hin qabda hin qaba jedheeni akkaataa kanaan addaan gallee isiniin jedha yaa jama dhugaan kana dhugaa mucattii rabbi haa baasu akka kana oola. Baay'ee gaariidha. Kaliifaa koo chaarjii kiyya irratti dhaabbataa too jira. Burqaa fi kaliifaa asuma naa turaadha. Siifan immoo waan itti dabaltu hin qabdi. Siifan mee ati maal jetta? Tokkoffaa immoo abdiinis silaati kaliifan abdiirraas sabboonarraa waan gaafachuu qabu baay'eetu ture. Sabboonaa sanyii Jawaar waan gaafachuu qabu sila baay'eetu ture nan dhufaati na eegaa jettee deemtee isa mana banatti isa itti deebina. Amma kallattiidhaan garamitti deebina? Amma naaf jara kan ol nu dhiistanoo rabbii sodaadhaati. Amma kallattiitti nu deema gara dhugaatti. Wallaahi dubbi balleessita malee dubbifatu dhiisi hooya tokko. Dhugaatti. Naaf jara kan ol nu dhiisaa piliis uummanni kun laffa'aa oolee afaan goggogaa oolanii hospitaala poolis isteeshina sadii fi hospitaala namni dhaqee gaasa isaanii baasaa oolanii laali. Amma isa kan akkasumatti dhiisati siifan dubbii harkaa qabdi. Siifan dubbii harkaa qabdi. Laki siifan hin geenye absi nuti warraddu xiqqoo absi siifan isin geenye tartiibaa waa gaafannaa. Ila jarana intu maranne di. Asuma sitti himtanii. Jechuun akka dubbiidhaan booda isinii tolu. Amma tumeerii isaa nuurratti kana nuurratti fitadhu abii. Ayyee fitadhu ayyee. Egaa achii gallee booda sii bilbila sa'a torban naan jedhanii osoo sa'aatiin torban gahin natti bilbilan. Natti bilbilanii naanaasan eessa jirtaa koottuu naan jedhan. Naan jennaan ajmaan gahee jira. Amma ajmaan keessa jiraa jennaan daqiiqaa 30 booda mucaan hin dhufa. Dhufuu dandeettaa naan jedhan. Daqiiqaa 30 osoo hin taane lafti ajmaanii fi dhaleen addaan fagaata. Ganama dhufuu
Ayyee mucaan haa dhufu yoo mucaan as ga'e daqiiqaa 30 booda as ga'e mucaa gaafannee waan jirru sitti himnaa naan jedhan. Ayyee jedheeni bilbilaa gammaanatti bilbilee jechuudha. Awwa amma bulterra mataan bule. Meena bayyara kan onnu isa gaafis booda walitti isin gadhiisu silaa waan barbaadan gaafatanii hangaanan irraa quufu wayin na keessa jiraana dhiisa. Nuuraddiin ulfaadhu galatoome obboleessa kiyyaa akka mucaa tanaa baasuudhaaf halkanii guyyaa taartanii kana waan hedduu godhuu jirtan kanaaf galatooma. Mee duba namni bilbillisiitii fi wanni kun amma gaa information guddaa jira akkaataa mucaan kun itti duute mana madaamitti akka ta'u adda baafannee jirra. Guyyaa taate adda baafannee jirra zaa wajjiniin jechuudha. Eessa akka jirtullee adda baafannee jirra. Eenyu akka jala deemaa jiru namni akka abbaa mana sii godhee akkanii fi piroosesii biyya galuudhaaf jala deemaa jirullee isin irraa barree jira. Abbaa ta'een bareni malee. Fakkeenyaaf asitti amma namni wanni nama hundatti gaaffii ta'u jiru. Ati amma piroosesa kana abbummaa fudhachuu ni dandeessa waan takkaa sirraa hiruudha malee bilbila faamilii siisanii sirraa hiruudha. Takka faamilii sii bilbiltee ummaan siitii fi abbaan sii lubbuun jiraatan firrisii nuti gurbaa kana bakka buufannee hojjan gurbaa piroosesa godhu jiru san hiruu dandeessa. Si galee yoonii fi amma gaaffii nama hedduu keessatti uumamti. Nuti wanni barbaannu bilbilli siisanii poolisaan akka socho'u poolisni akka tuqu eenyu wajjin akka haasawaa turte kana barbaanna. Mee abdii saniin barbaada abdii hoomee buleesoo abdii na sigi jeyin. Maasha Allah. Wallahi rabbi umrii isin hareeris. Abdii. Oye. Gurbaa sana ni beektaati fuula isaa keessa. Ni beekaa. Okay galatoom. Gurbaan sanii fi intalti sana hariiroo ni qabanii amma baatii afur dura fa'aa wal agarre maal akkas jaa qaamaan wal harkuu isaanii waan beektu qabdaa? Jechuun jalqabumarraa yoo namni fidee iyyuu isa akkamitti wal agarre. Jalqaba isa sitti fide sa'aatii wal arganii sirraa ta'e. Dhaala afacha wayii. Abdiin haa dubbatu ittuma dhiisi. Namni lafti jalqabaa wal argine jechuun. Haawwan lolanii laal jarri wal bira jiru jarri mana keessa jiru kun yoo fadhan boksiin haa walitti ol kaani nuti nun naqu yoo fadha walaa taani nuti nun naqu afaanuma isaaniitiin yeroo kanneen fi zaa qoranuu maan taane waan isaan nutti haasawaan dhaggeeffannu nuti ammas jirru kun yoo nii fi loqonni keessan kan tokko ta'u taate loqonni kiyya kun isaaniif keessa yoo wayyaa ta'e itti dabratti haasawa haa sabboonaanis nuuraddiinis wal mari'atanii waan waliin jaan haa nutti as deebi'anii hin tuqinaa carraa isaanii waan fadhan abdii carraa fudhadhu za'aa fayyate fudhadhu gurbaa kana intalatan isaatu si bira fidee yeroo duraatiif. Maaltu kanima? Intalatan yeroo duraatiif namni walitti si fideen eenyu? Namni mana kiyya fidee isaa namni fidee isaanii si hin beeku inni haadha manaa kootiin wal beekanii yaani kana dura ijoollee biraa qaba ijoollee biraa bira fidatee kiyyaa isaa bira ta'anii. Sababa sanarraan fida ani san beekuu doorreeti. Jalqaballee sababa isii beekanii fi isiin ol beekaniif fudhachatti achirraan isa argee baradhee gaafa argeetiin baradhee irraa mucaan kun guyyaa lama sadarkaa isaa yoo reeshiin guddaa muciyoon tun okay gaaffii nama hundaatu kunis muciyoon tun gaafa mana keetti ijaazaa buutu qalbiin sii fayyuma qabdii miti. Nagaa jirti lakki. Galatoome. Amma isin deebitee jirtu waan hedduu gaafachaa turtan as keessa dhaggeeffadhaa warri waa hedduu gaafachaa turtan. Okay. Muciyoon tuni gaafa sagalee jaartii teetiif qabdu ifin ajjeesuu deemaa kana gaafettee qabduuf sanii ammaas dhimma waraqaa barreeffamee isa wajji wal qabatee dhimmi waraqaa barreeffamee isa waraqaan isa yoo barreeffamu jiru imimmaanii irra bubbee jira. Ana malee nam tokko nagarree waan san. Waraqaan poosti ta'ee jiru san nama booya. Hunda arge tuttu irra gadhiifameera nama hunda arge nama meeqatu sheer godhe gara nama kuma tokko walitti sheer godhe wanta dibichaan argite hin qabdu. Booyaan baane imimmaa waraqaa irra bu'e. Imimmaa waraqaa irra bu'een baane. Nama mara arge namni miidiyaa fayyadamu. Abdii kiyya walii gallaa qoye nama hunda arge wani nan arge namni waraqaan san namni biraa akka barreessetti namni biraa shakkaa ture garuu waraqaa san nama booyaa tureetu barreesse nama booyaa ture kan imimmaa waraqaa san irra bu'an. Biyyaattiin lafa jala barreeffattee kaa'attee kan ifa maal taate dubbii maa nama martanii lafa jala barreeffattee lafa kaa'atte. Booyaa namni tokko jechuun balleessuu barbaade sheexana haa ta'uu fi foofa balleessuu haa barbaaddu biyyaattiin tummiira keessa galtee barreessite anallee akkana fakkaatota akka saakolojii yaantiin tallutti si galaan. Malee namni booyee namni barreessee fi jiru
mana madami araba keessa barreeftee lafa kaattee kaardii biyyaan bilbilte cinaa jira namoonni waa 5 kaardii beektanii jirtan jedhee yaada. Sigalte 5 kaardiin cinaa jira wal biratti sawwarame kan ergan. Sigalte madamiin haadha manaa kootitti ergitee haati manaa kan koo mucaa kana ergitee jalqaba isa fedhe gadi ta'eef isa irraan gara nama ambaasii tokkotti ammallee qaama ambaasii keessa dhala tokko dubbifnetti ergine namni waraqaan kun bira ga'e madaamii wajjin namaaf madaamiin haadha manaa kootti ergite haati manaa kan koo ambaasii fide kanaatti ergite irraan qaama ambaasii kan dubbifne kana ergite. Sigalte achirraan gurbaan sun gara makka dabarsee beeku ambaasii gara biraa dabarsee beeku garuu nuti biraa kan ba'e waraqaan kun nama kanneen lamaan bira deema. Okay, gaaffii kana booda namni biraa isin haa gaafatu ani gaaffii takkitti kana qofaa isin bira naaf. Gurbaan san maaliif isin deesse? Gurbaan san maaliif isin deesse? Maaliif isin dhiyaachuu dadhabe? Kaniif mana kennan garu gurbaan hiyyummaadhaaf isii fidate malee waan naa wajjin jiraatu. Beekee namni biraa illee ni akkaan isaan hundarraa isaan si qofa miti abdii kiyya nama biraatirraa si dhokochaa jira. Isa harraa baantamoo isa kana duraa baanta? Isa harraa kana du'a mucaa tanaa booda maaliif dhokota gurbaan? Ani hin beeku wallahi. Raaji anaafillee na dha'a. Inni xumuraa inni galchaa kan jiru dhagaanillee yoo dhaga afaan isaarra namni tokko. Gaaffiin kun kiyya qofa moo kan hawaasa Oromoo qofa? Gurbaan maaliif namoota dhiigasii barbaadu jiran sabboonaa fa'aa abdii fa'aa nuurattiin fa'aa maaliif dhokotee kophaa deema kan jedhu gaaffii khaliif qofa moo gaaffii uummata hundaati biyyayyo? Gaafii keenya nu mataa keenya sibira dhufuudhaaf hanga ammaa ka daqiiqaa 20 siin jenne sibira dhufuuf ariyyuu eessa jirta sibira dhufuu barbaanna. Sigalee ana abbaa fedhaa yoon kennu miidiyaa irratti malee mucattiidhaaf furmaata godhaan jirtanii mucattii tanaaf furmaata kennuu barbaadaa jedhe mucaan nu afoo dursee har'allee nu kophaasaa deeme ammallee galgala kanallee achi jira. Isin miidiyaa isin guddifachuudha malee biyya garaagaraa teettanii warra as keessa jirtanillee namni dhiigasii barbaadaa jiru hin jiru. Ani bakka bu'ee galchuu danda'a jedhee jira. Tarii warri bakka bu'ummaa kennuufii danda'an irraan beeku. Isaa haa ta'u na biraatu haa ta'u haadha manaa kiyya jedhee dhufee qaamni gaafate tokko jedhe. Isaa ta'ee na biraa ta'e ani irraan beeku. Galtaa haadha manaa ta'ee ta'u. Amma waa hedduu addan nu ba'e afaan keessanirraa waa hedduu nu ba'e galtooma ulfaadhaa dafka keessanirraa. Khalifa akkasirri gaafatu jirta. Waan silaa gaafanurraa hedduu si tumurtee turte. Obboleessi kiyya abdiin baasaaboorii isiitu harkaa qaba. Baasaaboorii isii eenyu si kan? Baasaaboorii mana kaattee deemte isiin hiriyaadha mana poolisii jiraatu. Okay, baasaaboorii as ture jechuudha. Osuma du'a si jira. Yeroo boqonnaa irraa baatu ni dhufu. Okay, lamada bilbilisii bakka jiru odeeffatanii beektanii dalagaa yookaan akka bilbilisii jiru. Moobaayiliin si bakka jiru.